Hai akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u samuuna sagaleen kee hin dhagahamu naan jechaa turtanii yoo inni sababa bilbila kiyyaatiin itti fakkaate bilbilatu xiqqoo biizina jalaa ta'ee siniin jedha ijaa fi qalbiirraa na hambisaarra immoo mucayyoo koo shaashaa gochaa jirra. Rifeensa ishii dhaafi jirra. Rifeensa ishii gaa umuriin ishii mucayyoon kuni waggaa 5 gara 6ffaatti deemaa jirti. Haa ta'u malee rifeensi ishii bareeda deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee daa'imummaadhaan rifeensa ishii yoo kunuunsanii baay'ee barbaachisaadha. Edda umuriin ishii deemee rifeensa ishii kunuunsuu yoo jalqabdanii umuriin ishii fi rifeensi walgituu dhiisuu danda'a. Amma umurii waggaa 5 kana keessatti rifeensi ishii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda akka kootti baay'ee bareeda. Isinillee daa'ima keessanii rifeensa daa'imummaadhaan kunuunsaa fi kunuunsuu jechuun daa'imummaadhaan rifeensa ishii miicuu yoo itti agarsiistan akkasumallee dhooftanii fi sirriitti faafaa daa'ima waan ta'eef qilleensa fudhachuu qaba rifeensi ishii yeroo kamiyyuu. Ani egaa akkuma beekamu rifeensa mucayyoo kanaa nan miicee guyyaa 3 rifeensa koos guyyuma 3 miicaa kan ishiis immoo guyyuma 3 miicaa qilleensa nan fudhachiisa sana booda nan dhaaf jechuudha. Egaa rifeensa dhugaa dubbachuudhaaf rifeensi ishii kanuma kiyyatti bahee luuccaadha. Fuulduraan illee gara addaatiin gadi luuccayeetiin jira jechuudha rifeensa qabdi. Eessi ishii muluu waan isin dhibu anumatti baate jechuudha. Duddi ishii rifeensa qabaa, dugdi ishii rifeensa qabaa. Lafti qaama ishii keessaa rifeensi hin qabne hin jiru. Amma gaa faashina naadhaa yeroo hundumayyuu rifeensa yeroo dhoofnuu fi faashina naadhaa jetti jechuudha. Kana kan jettu immoo ijoollee irratti argiti. Innaa charchii dhadhu ijoollee irratti waan argituu fi faashina sakkanaa naadhaa jettee nu ajajji. Akka isheen barbaaddettidha jirra. Filannoo ishiitiin hala hin dhoofnu yeroo kamuu filannoo ishiitiin hala yoo dhoofne baay'ee tokko iyyiti akka amma rifeensa kana dhaattee kaateen shurrubbaa kana dhaattee xumurteen kun mastaawutii barrii kana irratti daftee of ilaalte yeroo hunda jechuudha. Mastaawutii of ilaaltetu isa akkanaan isiniin jedhee isa akkanaa isiniin hin jenne kun faashinii miti ijoolleen kan akkanaati miti kan ishiin dhaattu yeroo hundaa isiin jetti. Kanaaf egaa nuti hin shawannu waanuma ishiin jettee istaayilii ishiin nutti himattee dhoofnaa fi har'allee anuu fi kiyyaa yeroo darbe yeroo rifeensa ishii miicuu isinitti himee rifeensa dhahuu hin beeku isiniin jedhee nama biraatu gibbiidhuma koo keessatti nama biraatu dhaatfii jira. Yeroo kaan immoo bakka shurrubbaa ittidhaan qarshiidhaan hin dhoofsisaaf dhugaa dubbachuudhaaf yoo namas akkuma kiyyatti ilaalaa ulaagaa barbaachisu amma naaf danda'ame hinuman guuta. Rifeensi ishiis osoo hin dhaabne hiikaa yeroo taa'u baay'ee natti hin tolu nan gammachiisu. Rifeensi daa'imaa immoo yoo mimmiicaa yoo dhadhaanii dafiillee biqiluu fi danda'an isiniin jedha. Ishiinis immoo kun bareedduudha mimmixeedha baay'een jaalattu isinillee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo 3 wajjin hojjenne viidiyoo sana keessatti baay'ee koomentii natti toleetu jira. Mucayyoon kun dhugumatti kabaja guddaa isiniif qabdi. Haalli waamicha si waamtu haalli ishiin wantoota tokko agarsiistu mucayyoon kun kabaja guddaa isiniif qabdi kan jedhillee baay'eetu jira. Mucayyoo kana baay'ee jaalattu afaan egaa baay'ee hin dubbatti. Umuriin ishiitii fi sammuun ishii walii hin gitu jechuudha. Umuriin ishii baay'ee xiqqoo hargi ishii baay'ee xiqqoo garuu sammuudhaan baay'ee guddatteetti mucayyoon jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo tokko namni yeroo akkanatti fiizikaalii ishii ilaalu xiqqummaa ishii qumatii ishii yeroo ilaalu waa beektu hin fakkaatu garuu mana keessatti sigaa hin dudubbattu. Innaa ati itti dubbattee wanta itti dubbatte isa dhugaatii deebisti malee lafaa kaatee zimmi jettee hin dudubbattu. Egaa amma rifeensa dhaatteetiin jirti. Kun haala kana fakkaatuni. Isaan immoo rifeensatti kaa'ee kana yeroo hundumayyuu nan bita. Irraa fuudhu ijoolletu irraa fuudha. Ishiin illee ni jetti. Egaa haaluma kana fakkaatuun baay'ee fataa godheedha jira. Dhooftee mucayyoon dhooftee fi gubbaadha gadi dhoofteti jalaa ol dhooftee akka isaa akkam poollotiin itti fakkaate. Ishiin immoo
waan ta'e sana itti hidhan suni gadi dhadhaamte jechuudha. Faashinii ishii dhuma dubbate dhugaa dubbachuudha. Faashinii akkana jedheeti.